Oduu angafootaatti eegala. Ibsi ariifachiisaan waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa irraa darbee jira. Ibsichi maalirratti xiyyeeffate kan jedhu bal'ina odeessa keenyaan qopheeffannee jira. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin waldaa warra wangeelaa Itoophiyaa galma waaqeffannaa ijaartee eebbisiistee jirti. Bal'ina odeessa kanaallee qopheeffannee jira. Isin biraan geenya. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo ji'a 3 keessatti gaa'ela 790 keessa gaalli 1172 diigamuun isaa dhaga'amee jira. Bal'ina odeessa kanaallee qopheeffannee jira. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Magaalaa Aradiitti namichi jaalalleewwan lama wal dhaban araarsuuf jaarsummaaf gidduu seenee shamarree araarsuuf ture sana ofiif gudeeduudhaan hidhaadhaan adabamee jira. Bal'ina odeessa kanaa qopheeffannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ministeerri barnootaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa hundi odeeffannoo barattootaa bara 2016 jechuunis bara kanaa qormaata ba'umsaa yookaan exit exaamii fudhatamu atattamaan akka ergan dubbatamee jira. Bal'ina odeessa kanaa qopheeffannee jirra. Kan isin biraan geenyu ni ta'a. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayitaa addunyaarraa walitti qabaman kallattiidhaan akka isin naqqabaniif isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara odeessa keenyaatti wal wajjin hadabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin ibsa ariifachiisaa laatameen waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa haala yeroo miseensota hawaasaa Dirree Dhawaa makaana Yesuus ilaalchisuudhaan ibsa bal'aa kennanii jiru. Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa murtee manni maree magaalaa Dirree Dhawaa qabeenya gamoo waldaa warra wangeelaa makaana Yesuusii fi gamoolee kan wal qabatan biroo kaayyoo birootiif akka oolan murtee waldaa keenya qofa osoo hin taane guutummaa waldaa rifachiisedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Akkasumas waldaa murtee kana irra deebi'uudhaan ilaaluudhaaf qaamolee mootummaa adda addaa waliin dammaqinaan hordofaa jirti. Bulchiinsi magaalaa keessattuu kantiibaan jiru haala jiru of eeggannoo fi miira itti gaafatamummaan hordofaa kan jiru yoo ta'u, hooggansa mana kiristaanaa waliin mari'achuuf beellama qabatanii akka jiran himanii jiru. Gidduu kana dhaabbanni dhimmichaa hin ilaallanne fi karaa kamiinuu qooda hin qabne guyyaa har'aa kana fuula hawaasummaa yookaan ammoo feesbuukii irratti akka waan rakkoon kun furmaata argateetti odeeffannoo dogoggoraa maxxanseetiin jira. Egaa namni kun yookiin namni kana raawwatee dogoggora kana atattamaan akka sirreessuuf akeekkachiisa cimaa kan argate ta'uun kan ibsame yoo ta'u, hanga waldaan kiristaanaa quba qabdutti dhimma kana irratti murtoon murtaa'e kan hin jirree fi uummanni hanga kanatti waldaan kiristaanaa kun hanga isaan ibsa kennanitti obsaa fi kadhannaadhaan akka eeggatan dhaamsa isaaniillee dabarfatanii jiru. Kana malees odeeffannoo sobaa karaa shaakala mataa isaaniitiin gadi lakkifamurraa akka of eeggatanis dhaamsa isaanii kan dhaaman yoo ta'u, Rabbii biyya keenyaa haa eebbisu, nagaas haa buusu jechuudhaan waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa ibsa ariifachiisaa laatanii jiru. Odeessa keenya itti aanuun waldaa warra wangeelaa Itoophiyaa galma waaqeffannaa ijaartee eebbisiistee jirti. Egaa sirna baniinsaa galmichaa irratti tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa fi
Keessummoonni affeeraman kanneen akka barreessaa waliigalaa mana maree waldootaan wangeelaa Itoophiyaa luba Darajii Jambaaruu dabalatee argamanii jiru. Akka pireezidaantii waldichaa Paaster Geetahuun Nasibuu jedhanitti waldaan kun bara dargii keessa yeroo waaqeffannaan dhorkamee ture. Kanaafis waaqayyoon galateeffattee akkasumas hanga ammaatti illee waldaa tajaajilaa kan jirtu yoo ta'u, gara fuulduraattis eebbifamaa kan taatus yoo ta'u, sirna uffannaa waldoota naannoo irraa kennameefii jira. Namoota tajaajila adda addaa waldaa kiristaanaa kana keessatti hirmaatanii fi gumaacha beekamtii fi waraqaa ragaa kennameefii jira. Waldaan kiristaanaa kun waggoottan 37 kan hundeeffamte yoo ta'u, yeroo ammaa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalotaa fi gandoota naannichaa hunda keessatti waldootaan 701 qabdi. Dhiyeenya kana bakka Boolee Arrabsaa jedhamutti magaalaa Finfinnee keessatti egaa galma waaqeffannaa leenjii lallabaa wangeelaa fi waajjira guddaa ijaaruudhaan xumurtee eebbisiistee jirti. Odeessa keenya itti aanuun ji'a 3 keessatti gaa'ilaa 7,090 keessa gaa'illi 1,172 diigamuun isaa dhaga'amee jira. Lakkoofsi abbaa manaa fi haadha warraa walii kaa jiranii dabalaa jiraachuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ejensiin tajaajila jiraattotaa fi galmee hawaasummaa gama baatii 3 taasiseen magaalaa Finfinnee keessatti baatii 3 qofa keessatti namoota wal fuudhan bara darbee irraa 14% gadi bu'uu isaa beeksiseetiin jira. Dabalataanis ji'a 3 keessatti namoonni gaa'ela isaanii diiguun adda ba'an isa bara darbee walii wal bira qabamee yoo ilaalamu 44.5% dabalaa jiraachuun himamee jira. Raawwiin hojii baatii 3 keessaa qofa namoota 7,090 gaa'ela kan ijaarratan yoo ta'u, akkasuma abbaa manaa fi haati warraa 1,172 kan ta'an gaa'ela isaanii akka diiganis eeramee jira. Inni kun ammoo egaa kan bara 2015 waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu namootni wal fuudhan 14% gadi bu'uu fi kan gaa'ela isaanii diigan ammoo 44.5% dabalaa kan jiru ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinneetti Daayireektarii Ejensii Tajaajila Jiraattotaa fi Galmee Hawaasummaa kan ta'an Aadde Beeteleem Taaddesee himanii jiru. Akkasumas ragaan kun namoota gaa'ela isaanii karaa aadaa fi karaa amantaatiin ejensii tajaajila jiraattotaa fi galmee hawaasummaa dhuunfaan galmeeffatan kan ilaallatu yookiin kan inni ilaallanne ta'uu Aadde Beeteleem Taaddesee himanii jiru. Egaa tajaajilli galmee hawaasummaa yeroo ammaa kana dabalaa jiraachuu kan himanis yoo ta'u, ragaan kun namoota gaa'ela isaanii karaa aadaa fi karaa amantaatiin ejensii tajaajila jiraattotaa fi galmee hawaasummaa dhuunfaan hin galmeeffanne in ilaallatu jechuudhaan illee himanii jiru. Odeessa keenya kan biraatiin ministeerri barnootaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa hundi odeeffannoo barattootaa bara 2016 jechuunis bara kanaa qormaata ba'umsaa yookiin exit exaamii fudhannu atattamaan akka ergan dubbatee jira. Ministeerichi odeeffannoo barattootaa muummee tokkoon isaanii waliin hanga onkoloolessaa 16 bara 2016tti akka erganiif gaafatee jira. Dhaabbanni barnootaa yeroo murtaa'e keessatti odeeffannoo hin ergine barattoota ulaagaa guutaan akka hin qabaanne ta'uu dubbatee jira. Bara 2015tti walumaa galatti barattoota eebbifamtoota ta'an 15,184 qormaata kanaa fudhatan keessaa dorgomtoonni 61,54 yookaan ammoo dorgomtoota keessaa parsantii 40.65 qormaata kana kan darban ta'uu dubbatamee jira. Odeessa keenya kan biraatiin leenjiin naannoo uummattoota kibba lixaa fi naannoo isheetti guddifannaa daa'immanii irratti kenname xumurameetiin jira. Itoophiyaatti waldaa amantootaa yookaan ammoo waldaa kiristaanaa guutuu wangeelaatti kutaa maatii dargaggootaa daa'immaniitti naannoo uummattoota kibba lixaa fi naannoo ishee waliin ta'uudhaan leenjifamtoota naannolee naannichaa jala jiran irratti walitti dhufeenyaan daa'immanii fi warra giddu galeessa jiran qabu irratti guyyaa 2 leenjiin kennamee jira. Leenjii kana kan kennan obboleessa keenya Gaayisen Gabree fi
obboleettii keenya Antana Biraanuu kan jedhaman yoo ta'u amma kana biyya Norwaay jiraachaa kan jiranidha. Leenjiin kun ammaan dura Shaashamannee Walaayittaa Sooddoo akkasumallee Dabra Biraanitti kennamaa kan ture yoo ta'u odeeffannoo kutaa tajaajilaa irraa nu qaqqabeen akka agarsiisutti kutaan itti aanu ammoo leenjichi ji'a 2 booda akka gaggeeffamu ni mul'isa. Odeessa keenya kan biraatiin Kooriyaan Kaabaa biyyoota Afrikaa lamaatti imbaasii ishee cufattee jirti. Ministeerri Kooriyaa Kibbaa akka beeksisetti biyyattiin imbaasii lamaan Angoolaa fi Yuugaandaa keessa jiran hanqina maallaqaatiin cuftee jirti. Akka ministeeritti jedhutti Kooriyaan Kaabaa qoqqobbii idil addunyaa irraa deddeebiidhaan irratti kaa'ame irraan kan ka'e hanqinni maallaqaa haalaan mudataa akka jiru dubbatee jira. Yuugaandaa fi Angoolaatti ambaasaaddaroota Kooriyaa Kaabaa wiixata darbe hooggantoota biyyoota lamaaniin nagaa jedhamuudhaan akka fudhatee jiru Reuters gabaasee jira. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessii wayita waan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuu fi mallattoo beelii sana fuulduratti sinii bawaala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaada keessan koomentii irratti nu qoodaa like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo Kiristaanummaa gara birootiin hamma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu.